asii ka'ee abbaan ta'e achi deemu yoo ga'e osoo asiin ka'een bakkaa sana hin ga'u mitire achi ga'uuf hin gugguufata amma abbee waan baay'ee na taphachiiseera jechuun mudannoo isa mudatu gaafa dura baatu fa'a atiin saalfanne jechuun jajjabaachaa deemuun jira sodaatanii hafuun jira ati cimtuudha jajjabaattee as geesse yeroo as geessu garuu gara fuulduraas hin cimtee hin guddatta akkanumatti itti cimtee garuu hamma iddoo kana geessutti maal faasi mudate wanti yaadattu jira injiru okay akkamire hojiin artii akka baay'ee namatti tola sitti tola miti ummata kofalchiisuun akkam ummanni yeroo kolfuu hin gammadda nan gammada qalla yeroo tokko immoo baacee yeroo ummanni kolfuu didu sin dabbaru baay'ee na dabbara on kofalchiisa dasneedha yoo kolfuu baatan nama aarsu miti maal jetta yoo kolfuu baate maal ta'e ijoollee kun manaa ollolee dhufee faasii jechisiisate namni tokko fi namaan kolfu jechuun waan gaarii osoo hojjettu yookaan achi bahee faa kolfa miqqanya siifoonni yeroo tokko komii kaasanii namni komii kaase nama muraasa ta'uu danda'a siifoomee cammaan mana guddataa lakkoofsa meeqa kaawwatta? Lakkoofsa Gitaachoo Roddaa. Gitaachoo Roddaa beektaa? Lakkoofsa cammaa isaa akkamitti beektaree? Nama ajaa'iba hunda caalaa kuttee waggaa 27 dudhiitti akkamiin wallaalaa. Tureen naa galee anaayyuu. waltajjii irratti immoo artiin tokko si dhiita fakkeenyaaf ani wanni tokko na yaadadha yeroo namni hunduu yaadata isaan galma barkumeessan yeroo Hacaaluun sirbu Hacaaluun ergasii interview irraa dhageenya jechuun lubbuun isaa boqonnaa argattu kallattiidhaan kaameera irraa yeroo ilaaltu abbootiin aangoo achi jiran sun akkamitti akka ilaalaa jiran ilaalchi isaanii anillee ilaalan ture akko ati achirra teessee yoo gadi dhittu siin kolfu bahee kolfa malee kolfu anu baay'een ilaala ani amma gaafa waltajjii dhiitudha jechuudha baay'ee jechuun quuqama jiru yeroo itti himtu hin dabbaraani garuu hin kolfu saamaa'u fudhachuu si yaala garuu osuma fudhatu hin kolfu bahee faa kolfa maal ijoollee gurbattiin nurra deemteeti naamna achi bahee dafqaxatti argacha dafqaxa yaadanis jechaanis wal cinaa gaafa dhaabbattu wal jajjabeessitaa jechuudha kana kaasuun keenya taajjabbii baay'ee jira egaa artiin barbaachisummaa hawaasummaa fi yookaan immoo artii hawaasummaa fa'aa oolchinu yoo jenne waanuma hawaasa jiru keessa waanuma hawaasa keessa jiru kaasudha wanta jijjiiramuu qabu kaasudha nusillee kanumaaf kana kaasne yeroo baay'ee namoonni tokko waltajjii guguddaa fa'aa yeroo ta'u namoota aangorra jira fa'aa yeroo ta'u yeroo tokko kan hin kofalle yookaan waan isaan tuqu waan ta'uuf mala siifuun hin kolfan jetteerti namoonni tokko kanaaf hin kofalle jedheen yaada namuu garafamaan kolfu kanaaf natti fakkaata kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya gosaa fi intala gosaa bareedduu siifuu wajjin taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira ammas turtiin keessan nu faana ta'u siifuu amma immoo gara keetitti deebinamee walaloo tokko osoo naaf jechuuf jirtaa yoo duratti naa tursiisisin jedhee mee amma keecha naa buusi. Mariin dhageettiin keenya tokko ta'uu uumannu dhaga'uu ortee wal maqee orma waliif ta'uu keessoon nan danda'uu anaan eebbisaa gootittii walla waaqetu siniif ta'uu gootummaas qabnaa dandeettis qabnaa addunyaan kan ragaanuuf ba'uu. Baay'ee namatti tola. Kanniisni dammadammeessaa akka itti qophaa'u hin beeku gartokkeen oduu facaasu ilkaan nutti sesseequ nuti eenyuma hin abaarru waaqayyo guddaan kan beeku. Inni tokko immoo wanti hunduu akka baraa haa taatu hortiin durduu dhadhaa namaaf laatu amma zayitii dhabee haa rakkatu guddinaaf dagaagina diinagdee kee horoo kodirree kee warqinaa facaatu kan siilaatu malee kan sirraa nyaatu kiiloomeetira daangaa biyyattii irra sirraa haa fagaatu oromiyaan teenyas waan hundanuuf haa badhaatu walaloo barreessituu fi baacota battuu siifan gosaan jedhama kanan baradhus kutaa afurii umuriin koos waggaa 9 ani horoo kiyyaaf waan dhaqaalii.
nu dagaagii baay'ee namatti tola siifu jechuun cimuu qabda. Ambiroo jira. Yaa yaadattu ammasitti nu tursiisi nu jalaa fixuuf muddamaa hin baay'ee jechuun ani dandeettii addaa argaan jira baay'ee jechuun hin baramne asitti malee hoobii daa'imman ilaalanii iddoo biraatti jechuudha. Hoobii isaanii ilaalanii artistoonni baay'ee amma beekamoo kan ta'an umurii isaanii waggaa 5 irraa jalqabanii dandeettiin isaanii yeroo kabajameef akka isaan tattaafatan yeroo gargaaraman dhumni isaanii baay'ee bareedee agarra yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf amma dura gurraacha ture sana boodallee gara adiitti of jijjiire Michael Jackson fudhatte amma umurii isaa waggaa 5 kaaseti miti seenaan isaa akka jedhutti. Waggaa 5 kaasee sanuu waltajjiitti ba'ee sirbe si galee yeroo san namoonni isa ceeban jiru jechuun fakkeenya haati isaa fa'aa ittiin tollee xiqqoo abbaa isaa irraa deeggarsa argate natti fakkaate bakka hundumaa jira. Garuu maal godhanii namoonni hin jajjabeessan yeroo jajjabeessanitti mooroof nama cimaa amma addunyaa beekte lubbuun darbus nu biras jira baay'ee. Asis jira garuu tiriitmentiin hin jiru. Biqiltuu tokko dhaabdee akka inni firee gaarii buusu yookaan immoo biqiltuu jaalattu tokko akka dhaabdee akka inni firee gaarii buusu tiriit gochuun bishaan obaasuun wanta isaaf malu jala kaayuun biyyeellee ta'uu mara akkasitti kunuunsuun gaariidha. Asitti hin baramne daa'imman akkasiifu oduu kunuunfamuu qabu jedheen yaadaan asumaan illee ergaan dabarsaa gulana isinis ergaa dabarsitu yoo jabaatte ani sirriitti itti amana. Kitaaba baay'ee maxxansuu dandeessa. Ijoollee baay'een umurii kanarraa ka'aniiti. Hoobii qabdu kana kunuunsuu qabda. Chaalenjii baay'eetu jira. Haasan keetu immoo chaalenjii kana baay'ee akka hubatteen hubadhaan yeroo gaafa softuyyuu iddoo barbaaddeen geessa. Duratti artiin barbaachisummaa hawaasaatiif yookaan immoo artiin hawaasaaf jennee haasa'aa turre. Biyya keenyatti yeroo baay'ee kan barame yeroo hundumaa baay'inaan jechuu dandeessa. Artiin hawaasummaadhaaf oolaa jira jechuun quuqama baay'eetu jira. Ispeeshaalii gara qabsoo kanaan quuqama baay'ee jira sii galee. Kanaafuu yeroo baay'ee artiin maaliif oolaa hanga ammaatti kan oolaa dhufe tajaajila hawaasummaatiif. Yeroo baay'ee immoo artiin tajaajila hawaasummaa qofaaf hojjette hin fayyada. Hawaasa tokko sirriitti jijjiira artiin. Hawaasummaa qofaaf hojjette immoo akkuma ati dura kaaste chaalenjii baay'ee jira. Gargaarsa dhabdaa, lubbuullee darbuu jira. Sii galee hawaasummaa qofaaf ta'e jechuudha. Ani yeroo tokko maalii Afrikaa irratti mooroof immoo Itoophiyaa irratti maaliif duubatti hafee waan baay'eetu jira silaa anarraa ka'ee maaliif waan baay'ee hojjechuu dadhabne jedhee gaafan waan tokko akkasumatti akka naa galutti yeroo ilaalu artiin kun barbaachisummaa hawaasummaa qofaaf oolaa jira. Inni kun qarshii fudhatee abbaa ta'e faarsaa achumatti darba hin du'a jechuudha artiin akkasii. Inni kun immoo hawaasni koo miidhamee hawaasa kana miidhaa keessaa baasuun qaba. Cabina kufaatii hawaasa kanaa boo'icha hawaasa kanaa ani fuudhee agarsiisuun qaba jedheet immoo yeroo kana agarsiisuuf deemu yeroon cabus jira. Yeroo baay'ee wantoonni akkasii gaafa hawaasummaa qofaaf gaafa hojjettu egaa duutee booda yeroo baay'ee kan hawaasni si yaadatu kan siin akkasitti akka baandiraa irraa gaban. Artii for social purpose kanaaf gaafa oolchinu guddinni artii garasumatti maqaa deema. Yoo garasitti maqaa deemu immoo artiin xiqqoo dadhabaa deema. Maafiin faaktaroota baay'ee jira. Faaktariin inni tokko abbaan ati irratti hojjettu suni hojii kee jibbeessi balleessuuf dhufa. Yoo kana hojjettu immoo deeggarsallee hin argattu. Yeroo tokko maqachuun illee jira, baqachuun illee jira, baduun jira. Waan baay'ee nama kaffalchiisa. So artiin barbaachisummaa artiif kan jedhu baay'een jiru asitti biyya keenyatti jechuun. Artiin barbaachisummaa artiif yeroo jettu hawaasa keessaa baatee uumaa dinqisiifachuun jira. Uumama dinqisiifachuun jira. Uumamni kun namarraa kaasee wanti hunduu artiidha. Namni artiistidha, bineensi illee artiistidha.
sana hubattee sana immoo gara artiitti fiduu jechuun laga dinqisiifachuu jechuun tabba dinqisiifachuu jechuun lafa bu'aa bahii bareedaa dinqisiifachuu jechuun jireenya dinqisiifachuu jechuun waa'ee jaalalaa sirbuu jechuun jaalalaa gosa baay'een sirbita si galee inni kun nu biratti xiqqoo amma badaa waan deemaa jiru natti fakkaata maaliifin rakkoo keessa jirra waa'ee dhuma rakkoo sanii lallabaa jira sirboonni keenyallee waa'ee siyaasaa keessaan baanee diraamaan keenya siyaasa keessaan baanee kun hunduu art for art sake irraa maqaa jira garamitti deemaa jira artiin artummaaf irraa maqee gara tajaajila hawaasummaatti deemaa jira inni kun militariif sirbaa cimina wayyaa agarsiisuuf badaadha jechuu koo miti garuu artiin akkasii du'aa deema artiin hunduun immoo jira artiin hunduun jira fakkeenyaaf William Shakespeare fudhan jechuun inni yeroo ka'u baacoo durii faarraa ka'e baacoo durii wantoota badan barreeffamarraa ka'eefa waanuma uumama gama atiin eegnen barreessee fida jechuun fakkeenya hinduu nama Shakespeare du'e malee artiin isaa maaliifin Looreet Tsaggaayee Gabramadin fa'aa biyya keenyatti fidan hoteeloo King Lear maal kana baay'ee jijjiireera artiin akkasii umurii dheeraa jiraata si galee biyya biraatti illee hin deemu waa'ee siyaasaa yoo fudhattee waa'ee siyaasaa qofa yoo hojjette biyyi biraa fuudhee turjumaana isaa hojjechuu miti si ilaalu maaltu isa dhibere si galee kanaafuu maafan kana si kaasete artiin miidhagina artiitiif jettee yoo hojjette uummata kee qofaaf osoo hin ta'in uummata addunyaatiif hojjetta artiin kee hin guddata hawaasni kee hin mul'ata atis sirriitti guddatta hin dagatamtu jechuudha biyyattii kana qofa keessatti osoo hin ta'in biyya biraatti illee akkuma dura sii kaase kitaabota garaagaraa fidanii asitti turjumaana isaa yookaan tiraansileet ta'aa jira maaliifin uummata kana boqachiisuun gaariidha waan jedhuuf artiin addunyaa biraarra jiru akkamitti allaala maal fakkaataa jettee ilaaluufiyyuu yoo artiin artummaaf hojjetamedha siyaasaaf hojjetame immoo eenyutu si ilaala yeroo baay'ee uummatuma keessantu ilaala isaayyuu immoo kan hin ilaalles jira kan jibbus jira garuu akkamitti namni tokko uumama dinqisiifate akkamitti namni tokko uumama ibse artiisaatiin kan jedhu yoo fudhatte immoo warra afaan hin beekne illee hin ilaala yookaan immoo caarraa jijjiiree afaan isaatitti jijjiiree ittiin ilaalu caarraa argata jechuudha inni kun baay'een jiru. Injiru baay'een haasa'e waa'ee jechuun anillee baay'een taajjabee anillee si dhaggeeffachumaaf baay'ee natti toleera anillee baay'een taajjabee maalan taajjabee gaafa jettu artiin keenya hundi akkuma ati jette siyaasa qofa irratti xiyyeeffata yeroo baay'ee siyaasa qofa irratti xiyyeeffata gaafan jedhu yeroo baay'ee wanti hin hojjetamne baay'ee argita maalitti hin hojjetamne jaalalli mataan isaa hin hojjetamne tokkummaa irratti hin hojjetamne diinagdee irratti hin hojjetamne diinagdee gaafan jedhu ammaan yeroo baay'ee waa baay'een taajjabaa magaalaa dirree nan deema warrootuma minaan bitan kanallee nan taajjaba amma magaalaa kamsii duukam jedhamu tokko irratti xaafii gaafa sirraa bitan qotee bulaarraa gaafa bitan xaasan isaan ittiin bitan kana guutummaan as dira siliqimsa Amin go. Ati kan mana taasaan lama ta'a jettee taasaan lamaan safarattee baate ani isaanii sun isuma kun wakkii kana isa lama ta'a. Isa lama ati taasaa soddoma fuutee hodhatte saniin 15 qofa ta'a. Irratti hojjetu. Qotee bulaan keenya madaabaraa bitee maal jedhee maal ta'ee ammayee bee bu'ee ganna akkitti qotan ulfaataadha ni haramtaa ni dhooftaa ni bubbistaa ni galchitaa hojjetaadhaan ni baastaa akkasitti hojjetanii gaafa geechanii gurguran saniin irraa fuudhu gaafa ofii bituu dhaqutti yeroo baay'ee xaafii adii gurguree diimatti gaafa jijjiirratu bu'aan isaa maal inni xaafii adiis dhabuudhaa nyaanne inni lammataan immoo xaasaa isa kiiloo 15 yookiin 10 jidduutti nyaatama gaafa ofii bitu amma nageechi xiqqoo takka kiiloodhaan jirti aan ofii ittiin gurguran jechuudha saniin irraa bita ofii immoo abooree saniin itti gurguraa jechuudha waan akkasii kanarratti illee hojjechaa ture isuma immoo galgaluma gaafa bakka ta'e turtee galtu guyyaa birrii 20 yoo tariifni ta'e galgala
Sa'a 12 taanaan qarshii 100. Baay'ee gaariidha. Namni hunduu sarvaayiv godheeti garammoo gara bashannana biraatti kan dhufu. Sirriidha. Garuu umuriin qabu siin jechuufan. Umuriin qabu irratti hojjetamuun dirqama. Umuriin qabu siin jechuufan. Jechuun laga wayiin ce'u asumatti hafa. Dhaloonni biraa yoo dhufe hin dagata. Maafi siyaasa bara 1960 maaltu na dhibe ammaan. Abbaan ta'e waa'ee siyaasa sanii yoo barreesse beekumsaaf istirii dubbisuu nama danda'a. Garuu nan bashannansiisu. Fakkeenya amma sirba afaan Oromoo fudhattee art for art sake hojjetameera jedhee ani akka kootitti kan allaalu fakkeenya sirba Xilawuun Gassasaa osoo fudhattee waa'ee aggaaruu yeroo sirbu haadha faaris faaroo yoon dogoggoruu baadha kallattii inni niitittii sana naaf kolchi dubartittii sana kallattii inni ittiin ibse which is bakka artistic yoo amma sirriitti diiteelii gaafa seentee ilaaltu amma sirra deddeebi'ee osoo dhaggeeffadhe taalentii namicha sana dandeettii namicha sana akkamitti akka inni uumama dinqisiifate akkamitti akka inni hojii rabbii haadha faaris faaruu sana gaarummaa ishii olaantummaa ishii miidhagina ishii akkatti inni itti ibse yeroo baay'ee namni biraa sin jaalata har'as boru sin jaalatan maahinni yoo siyaasa ta'e siyaasa qofa hojjette siyaasni hojjetamee barri sunis darbee jijjiiramni biraa dhufe kunis hin darbaa kan biraa hin dhufa wajjumaan darba du'in du'a achumatti du'a. Hojiin du'ne jechuudha. Garuu miidhagina artiitiif arti for art sake wanta jedhamu kanarratti immoo artiin barbaachisummaa artiif yoo hojjette hin du'u. Kanaafan sii kaase amma maafan kana kaase daa'imman qacaleen dhufan jiru kan akkasiifu daa'imman akkasii karamitti qaruu qabna. Taalentii cimaa qabdi amma fakkeenyaa micoon kun intala kanas ta'ee daa'imman akkasitti dhufan jireenyi isaanii kan isaan enjoy gochuu qaban uumama kallattii artii uumama ittiin dinqisiifatan karasiin guddachuu qabu jedheen yaadaan jechuun daa'imman siyaasa keessatti akka kufan hin barbaadu atis hin barbaaddu jechuun waan keessa jiru kaasuun artistik karaa ta'een kaasuun yeroo hundumaa beestidha gaariidha garuu garamitti osoo sheeppi ta'aa deemanii natti tola gara uumama dinqisiifachuutti artist jechuun humtuu biroodha miti arti jechuun achi keessatti artiin inni guddaan uumama dinqisiifachuudha jireenya dhala namaa dinqisiifachuudha akkamitti kuni ta'ee jettee isarratti waan gara keetiin gara hin ta'a jettuun fiduudha maafiin umurii qaba amma siifurratti moroofu osoo akkasitti hojjette amma eebbishiin kaastee duudhaan Oromoon ishiin kaastee innuyyuu miidhagina aartii of keessaa qaba jechuun wanta taajjabdees immoo gama siyaasatiinis kan ishiin kaaste beestanu baay'ee namatti tola. Inna daa'imman irratti osoo aartiin barbaachisummaa aartiitiif yookaan immoo miidhagina aartiitiif haa hojjetamu amma manni barumsaa baay'een hin jiru garuu sanarratti daa'imman akkasii osoo amma carraa akkasii argatanii akkasitti osoo sheeppi ta'aa deemanii walaloon isaanii miidhagina aartiif yookaan immoo uumama hawwachuu fi hawwachiisuu irratti osoo hojjetanii uumama dinqisiifachuu irratti osoo hojjetanii mooruuf maachurdi ta'aa deemu yoo isaan darbanillee hojiin isaanii hin darbu jechuudha. Akka hojii siyaasaa sana achumatti kufee nafu akka aartii siyaasaa sana akkasumatti kufee nafu. Maafi kan amma isin lamaan qofaa fi miti kana naasawu osoo irratti hojjetame akkuma biyyaatittu wanti ta'e qajeelfamni osoo irratti hojjetamee daa'imman akkasii osoo jajjabeessanii iyyeeyyee keessaa osoo baanee uumama keenya Oromoon immoo waan baay'ee qaba barte anammoo waan baay'ee nan taajjabe jechuun daa'immaa kootitti hundi keenya garuma baadiyyaatti guddannee tiree magaala xiqqoo bishaan isaa hin qammasnus yookaan immoo dhandhamnus amma foollee aannan hawwadha baay'ee natti tola foollee daa'immaa keenyatti na sodaadha yeroo isaan nama arrabsan maal eegan of baree booda garuu raasuun ijaala artikkoon. Artii cimaa amma achi keessatti kiriisaayiz kallattiin itti karaatti wal deebistu jira. Abbaan ta'e safuu cabsee fakkeenya si gabaan ta'e dhamni yaadatta. Baxaan baay'ee ijoollee maaraga. Si gabaan fakkeenya abbaan ta'e haati manaa yookaan immoo abbaan manaa yoo irraa du'e abbaan ta'e immoo haadha manaa namicha sanaatitti yoo gale seeraan ala galee jechuudha. Kuni safuu Oromoo cabsuudha. Foolleen immoo kana hin agarsiisa. Agarsiisuu irra darbee hin arrabsa.
itti dhabnu. Arrabsuu qofa osoo hin ta'in isaan immoo maaltu jira? Kanarratti faayee. Safuu keenya keessatti amma isuma ka si gabaa jedhamu kana keessatti keenya akka keenyatti safuudha. Akka aadaa Oromtichaattis akka sirna gadaattis safuudha. Si gabaa inni galu keenyaa miti agaarraa jira malee achi. Jira maal keenya keessas? Amma dhiyoo kana safuudha gateeti malee isa si gabaasan naxalaa gaabii jedhamu kana hin bitama. Isa mummuranii si gabaa muruu jedhama. Isa kennaa isa mummuree foolleen ittiin dheechisa. Maal inni akkuma ati. Kun amma duudhaa Oromooti. Osoo gama artiitiin fidde I'm quite sure faranjoonni warri adiin illee ilaalu warra afaan hin beekne. Maafiin aadaan Oromoo maal fakkaata? Wanta jedhu aadaa Oromoo keessa waa meeqa jira? Isa keessaa immoo kam hawwatan? Jechuun gama artiitiin osoo fiddeeti kun amma kilaasikaaliidha bakka jechuun hin badu yeroo hundumaa hinduu osoo waan akkanaati irratti osoo hojjetamee siin jechuufan itti fufi. Sirriidha. Akkasii mee siifoo wajjin waa gabaabaa tokko taphachuu barbaanna. Siifoo akkuma duudhaa safuu hin jaallatta jedhanii baay'ee waltajjii irrattis namoonni baay'ee si jajaa turanii mee nutuu qabnaa walumaan guddisna aadaa kan addunyaan itti waliif galte gadoo fi sirna gadaa bineensa daggalaatti yoon badii itti aadaa sababni isaas dimokiraasii hundeessee sirni gadaa. Dimokiraasii hundeessee sirni gadaa kana jechuun sirni gadaa dimokiraasii hedduu dimokiraasii illee of keessaa qaba. Waa hedduu of keessaa qaba. Aniif siifoo waan irratti hojjechuudhaaf waa baay'ee qindeessinee jirra. Fuuldura immoo hojjenneetuma gurra uummataa biraan ga'uudha barbaanna yoo rabbi jedhee jechuudha. Siifan amma yeroo baay'ee namni warroonni akka duratti ati kaastee waltajjii irratti nama dinqisiifattu qabdi. Nama aartii jaallatan. Mee siifan gaafa sagantaa dookama irratti hojjenne Abbush Baqqalaamee akkamitti ilaalta waltajjii irratti? Shaggatti. Mee nama akkamitti si jajjabeessedha? Nama akkamitti si jajjabeessedha? Bakkee deemtu hundarra kan filattamee boolee bulbulaas deemtee dookamii bulbulaas deemtee iddoo baay'ee deemtee mee bulbulaa fi dookama akkamitti ilaalta? Bulbulaa fi dookama baay'ee dinqisiifadha. Maaliif akkuma eebban kaaste gaafa waltajjii wayii irratti mee siifoo nuuf jettaa wanti uummanni sirriitti ittiin simate akkasumas jajjabeessanii haamileen ishee akkasuma jajjabaataa ture. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Duratti malee duubatti hin deebinu amma dabareen kan Oromooti. Duratti malee duubatti hin deebinu ka. Nuti hortee warra kushiiti. Duratti malee duubatti hin deebinu ka. Amma dabareen kan saba kooti. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Guutonni kaleessaa. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Meeqatu wareegame. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Isa kan biroo miti. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Kan guddisnee nuuf game. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Amma hin danda'amnu. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Inni roobee caame. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Galata re'amne. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Dachii teenya saame. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Bishaan Finfinneedha. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Eenyutu booresse. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Shirrii isaanii kuni. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Garaa nu jabeesse. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Hortee warra keenya. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Eenyumaan qoqqoodu. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Faayidaa bareeti. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Kan nutti gaduudu. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Hidda odaa nabee. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Gaaddisa isaa teenye. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Ayyaantummaa qabna. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Shirriin hin dandeenye. Naabeeti zinnaara dirrakooti. Baay'ee siifoodhaaf yeroo kanatti maallaqni homaa godhaa miti. Haamilee ishiif akkas dhaqanii gaafa itti urgufan dukkaniif boolee bulbulaa aartii jaalatanii. Iddoon biraa immoo jaalala aartii hin qaban kan jedhu itti dhagahamaa ture. Inni lammaffaan immoo
Gombo bamu kawade saya wa zanuko gombo bamu kawade sa Tokkummaa faana milkiitii yaa jamaruu koo yaa waan ofii koo wal qoqqooduu nu xiqqeessa. Odaaf qiltuu mukaddaati yaa jamaruko odaaf qiltuu mukaddaati Safuuf duudhaan guddannee miyaa jamaruu koo yaa waan ofii koo nuti ijoollee baga damti. Siratuma tumachuu fi yaa jamaruko yaa waan ofiiko chafeetuma irra teenya. Guyyaa guyyaan nu milkeessaa yaa jamaruu koo yaa waan ofii koo ayyaantumaa warra keenya. Dhaloonni qubee sarmuu miyaa jamaruko shallaaltuu gaa'ee nagaatti. Osoo gamtaan tokko taane yaa jamaruu koo yaa waan ofii koo Afriikaanuu nu sodaanti. Sangoon naabee beetufaadha yaa jamaruko sangoonni isaa guguddaadha. Nuti soomnee soban beeknu yaa jamaruu koo yaa waan ofii koo dhugaan keenya furdaadha. Ayyaga akkasiin egaa. Dhugaan keenyaaf furdaadha. Yaa Rabbi. Furdaadha. Akkasiin egaa gaafa siifoo wajjiniin waltajjiitti baanee. Baay'een injoo gochaa jira baay'een daawwattoota nuti keessa galaan jira. Yoo barbaannes siifoo wajjiniin hin geerarra oolmaa jala qabneeti kan geeraru jechuudha. Geerarsiin dandeessi? Yaa korma darabaan galchanii yaa korma koo darabaatti maasi galchee. Tokko nu taasisi yaasanii fidachee haala kumaan qabnu Oromoon nu dhalchee. Akkasiin waliin geerarra jechuudha. Odaa nabee jaallatti tumaa tumannaa. Odaa nabee jaallatti tumaa tumannaa. Nuti waliif kaafana. Nuti waliif kaafana dhugaa dubbannaa. Nuti waliif kaafana dhugaa dubbannaa. Ayyaga akkasii yeroo baay'ee waltajjii tokko irratti wantoota 20-15 kana yaadota hedduu fuunee deemna. Waa baay'ee taphannaa. Namatti tola baay'ee jechuun duratti kan haasaa ture sun waan akkanaati jechuun amma bakka wanta hin duune daa'imman wanta hin duune qabatanii guddachuu qabu. Ispeeshaalii daa'imman gara artiitti dhufaa jiran jechuun daa'imman akkasiifu jechuudha. Baay'ee namatti tola.